Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun oduu idileetii oduu idilee irraataan isinitti himtu Anna'iimaa Umari. Oduu keenya jalqabaatiin artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeese jechuun kan abbaan alangaa Itoophiyaa himate Xilaahun Yaamii irratti hidhaan umrii guutuu murteeffame. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa Dhaddachi akka farra shororkeessaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa himatamtoota sadeen Xilaahun Yaamii, Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo irratti murtee adabbii kan dabarsee kibxata har'aa hagayya 3/2021 dhaddacha ooleeni. Siraaj Sabaaf dabalata qaba. Artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeese jechuun kan abbaan alangaa Itoophiyaa himate Xilaahun Yaamii irratti hidhaan umrii guutuu murteeffame. Ajjecha Haacaaluu Hundeessaatiin kan himatame Xilaahun Yaamii hidhaa umrii guutuutiin akka adabamu manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa Dhaddachi akka farra shororkaa fi dhimmoota heera lammaffaa murteessee jira. Manni murtii federaalaa Ramaddii Lidataa himatamtoota sadeen Xilaahun Yaamii, Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo irratti murtii adabbii kan dabarse kibxata har'aa hagayya 3/2021 dhaddacha ooleen. Manni murtichaa dhaddacha har'a ooleen himatamaa tokkoffaa Xilaahun Yaamii hidhaa umrii guutuu, himatamaa lammaffaa Kabbadaa Gammachuu hidhaa ganna 18 yoo adabu, Abdii Alamaayyoo hidhaa ji'a 6 itti murteesseetii jira. Gabaasa BBC afaan Oromoo qabatee baheen Xilaahun Yaamii sababoota adabbiinaaf hir'isan jedhu hawaasa keessatti amala gaarii qaba, maatii gargaaraa, sababa hin baranneefin yakka raawwadhe kan jedhu dhiyeessee jira jedha. Abbootiin alangaa immoo Xilaahun Yaamii ABO shanee fi wayyaanee wajjin ta'uun mootummaa fonqolchuuf yakka raawwate, faayidaa dhuunfaatiif lubbuu balleesse akkasumas hawaasa keessatti hokkora uumuuf yakka kana raawwate jechuun adabbiin akka itti cimu gaafataniitii jiru. Manni murtichaa sababoota adabbii hir'isan jedhee Xilaahun Yaamii dhiyeeffate keessaa hawaasa keessatti amala gaarii qaba kan jedhu fudhachuun hidhaa umrii guutuu itti murteessuu BBC afaan Oromoo gabaasee jira. Kabbadaa Gammachuu sababoota adabbii hir'isan dhiyeeffate keessaa hawaasa keessatti amala gaarii qaba kan jedhu qofti fudhatamuun meeshaa waraanaa faayidaa hin malle argachuuf jecha itti fayyadame jedhamuun hidhaan ganna 18 itti murtaa'eetii jira. Himatamaa sadaffaan Abdii Alamaayyoo yakka raawwatame argee odeeffannoo kennuu dhabuu isaatiin balleessaan itti murame ji'a 6 kan adabame yoo ta'u, adabbiin guyyaa to'ataman irraa jalqabee waan lakkaa'amuuf Abdii Alamaayyoo akka gadhiifamu manni murtii ajajeetii jira. Xilaahun Yaamii jecha kanaan dura mana murtiif kenneen poolisiin dirqamaan akka ajjeese jedhu na taasisan jechuun dubbateetii ture. Artisti Haacaaluu Hundeessaan waxabajjii 29 bara 2020 dura Oromiyaa Finfinnee bakka koondoominiyeemii Galaan jedhamutti kan ajjeefame yoo ta'u, ajjechaa isaatiif uummanni Oromoo mootummaa Itoophiyaa fi dubartii Laamroot Kamaal jedhamtu komata. Manni murtii Laamroot Kamaal bilisaan akka baatu kan ajaje yoo ta'u, abbaan alangaa murticha mormuun oliyyannoo mana murtii olaanaa federaalaatti fudhatee achitti ilaalamaatii jira. Maatiin artisti Haacaaluu Hundeessaa dhugaan ilma keenyaa adeemsa kanaan hin ba'u jechuun kan komatan yoo ta'u, haati mana isaa Aadde Faantuu Damisoo eebba albama isaa sadaffaa irratti dhugaan keessii fi mucayyoo si bira jirtu qofa jirti, kan si nyaates kan si nyaachises isima jechuun dubbachuun isheen yaadatama. Oduma walqabateen manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa hidhamtoota siyaasaa Oromoo 8 irratti hidhaa waggaa 6 olii murteesse. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa oolmaa adoolessa 26 bara 2013 ooleen himatamtoota galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman keessaa himatamtoota 8 irratti murtii adabbii waggaa 6 hanga 6 fi walakkaa itti murteessuu isaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tasfaayee Mokonnin Toleeraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Bal'inni oduu kanaa akka armaan gaditti isiniif dhiyaata. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa himatamtoota siyaasaa Oromoo 8 irratti hidhaa waggaa 6 olii murteesse. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa oolmaa adoolessa 26 bara 2013 ooleen himatamtoota galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman keessaa himatamtoota 8 irratti murtii adabbii waggaa 6 hanga 6 fi walakkaa itti murteessuu isaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tasfaayee Mokonnin Toleeraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Manni murtichaa kanaan dura himannoo shororkeessummaa abbaan alangaa isaanitti baneef osoo murtee hin laatiin dura himatamtoonni faccisaa akka dhiheeffataniif ajajus keeyyatni abbaan murtii ittiin adabuuf ibsee ture faccisa dhiheessuuf barbaachisaa waan hin taaneef mormii afaanii qofaaf of qopheessanii akka turan abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tasfaayeen himanii jiru. Haa ta'u malee manni murtichaa beellama guyyaa kanaa irratti keeyyata duraan ibsee ture dogoggora jechuudhaan keeyyata waggaa
10 hanga 18 nama adabsiisuun akka murtii kennuuf qophaa'e dhaddacha irratti ifoomsuusaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Bu'uura ibsa keeyyata kanaatiinis manni murtichaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti adabbii dabarsuusaa kan himan abokaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tasfaayeen hidhamtoota kanneen keessaa namoota 3 irratti adabbiin waggaa 6, namoota 5 irratti adabbii waggaa 6 fi ji'a 6 dabarsee jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo murtiin adabbii hidhaa itti dabre kunneenis himatamaa 3ffaa, 4ffaa, 6ffaa kan ta'an Toleeraa Dagaa, Lalisaa Fiqaaduu fi Daawit Muluu yoo ta'an hidhamtoota siyaasaa kanneen irratti adabbiin hidhaa waggaa 6 itti murteessee jira. Himatamaa 11ffaa, 13ffaa, 14ffaa, 16ffaa, 17ffaa kan ta'an Abdii Dhaabaa, Malkaa Wirtuu, Amaanu'eel Beekataa, Biqilaa Garbaa fi Gadaa Roobaa ammoo adabbiin hidhaa waggaa 6 irratti dabarsuusaa abokaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tasfaayeen himanii jiru. Galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himatamanii kan turan himatamtoota 20 yoo ta'an isaan keessaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa beellama yeroo dabree irratti bilisa je'amanis yeroo ammaa kana bakki isaan itti hidhamanii jiran hin beekamu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisetti waraanni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun manaa fi qabeenya jiraattotaa ibiddaan gubuun dhagahame. Oduma wal qabateen kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Daawwee Harawaa ganda Uraanee Salaamaa jedhamu keessatti waraanni bilxiginnaa manneen jiraattotaa nagaa ibidda itti qabsiisuun gubaa jiruu jedhamee jira. Dabalata qabna. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisetti waraanni mootummaa sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun manaa fi qabeenya jiraattotaa ibiddaan gubuun dhagahame. Hagayya 1 bara 2021 sanbata dabre jiraataa magaalaa Kaachis kan ta'e abbaa maatii 10 nama maqaan isaa Daaluu Kuttaayyee jedhamu mana jireenyaa birrii miliyoona 1 bitatee keessa jiraachaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarta maallaqaanis ni gargaarta jechuun mana jireenyaa isaa jalaa barbadeessani. Obbo Daaluu Kuttaayyee kan dubbise OMN sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun yeroo hedduu humnoota mootummaatiin barbaadamaatiin ture. Ana argachuu waan dadhabaniif manaa fi qabeenya kiyyanarraa barbadeessan jechuun OMN itti hime. Yeroo ammaa kana maatiin isaanii dirree irratti faca'anii haala yaaddessaa keessa jiraachuu kan eeran abbaan ijoollee 10 kan qaamota nageenyaa garee biltsiginnaatiin qabeenyaa fi manni isaa jalaa barbadaa'e jiraachuuf ijoolleen isaa harka namaa akka eeggattu eere. Amma ni dhagahame. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuudhaan mana jireenyaa magaalaa Kaachisii barana miliyoona 1 bitee ture daandii hospitaalaa magaalaa Kaachisiirra isa barbadeessanii bulaniiru ibiddaan. Namni illee keessa miidhamne meeshaan keessa jiru hundinuu keessumatti barbadaa'e. Kana malees magaalaa Kaachis keessatti waraanni mootummaa dargaggoota Oromoo daandiirra hari'anii qabuun hidhuu ajjeesuu akkasumas dirqamaan gara adda waraanaatti oofuun akkuma Oromiyaa iddoo adda addaatti raawwatamaa jiru garasittis raawwatamaa jiraachuu himee jira. Manneen jiraattotaa biroolleen sababuma kanaan magaalattii keessaa diigamaa akka jiran odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Oduma wal qabateen kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Daawwee Harawaa ganda Uraanee Salaamaa jedhamu keessatti manneen hawaasa nagaa qaamota tikaa mootummaatiin ibiddaan barbadaa'ee jira. Namoonni manni jalaa gubate kunneen dubartoota abbaan warraa isaanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabu jedhuun adamfamaa jiran yoo ta'an abbaan warraa keessan shanee deeggara sababa jedhuun akka mana isaanii duraa guban maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Maqaan dubartoota kanneenitis Lubaabaa Muhammad Ahimu, Aisha Ali kan jedhamanidha. Dubartoonni kun abbaan manaa keessan shaneetti dabalamee jira bakka jiru himaa jechuun baatii 2 dura hidhamanii akka turanis maddi keenya kun ifoomsee jira. Kanaan duras aanaa kana keessatti waraanni mootummaa mana ummataa hedduu kan guban tahuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya birootiin naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa uumameen uummanni 75,000 qe'ee irraa buqqa'uun gabaafame. Naannoo Affaaritti walitti bu'iinsa waraana TDF waliin gaggeeffamaa jira jedhameen torbee tokko kan dabre yoo ta'u hanga ammaatti aanaalee 6 keessaa namoonni 75,000 qe'ee irraa buqqa'uu itti gaafatamaan waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa naannoo sana Muhammad Hussein miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Gabaasa VOA Muhammad Fantaalee Tuqindeesse.
Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa uumameen uummanni 75 qeerraa buqqa'uun gabaafame. Naannoo Affaaritti walitti bu'iinsa waraanaa TDF waliin gaggeeffamaa ture jedhameen torban tokko kan darbe yoo ta'u hanga ammaatti aanaalee 6 keessaa namoonni 75 qeerraa buqqa'uu itti gaafatamaa waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa naannoo sana Muhammad Hussein miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Lakkoobsi buqqaatota ibsamuu irraa kan hafe naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessa namoonni jiraatan haala akkamii keessa akka jiran wanni beekame dhabamuun kan isa yaaddessu ta'uu waajjirichi beeksisee jira. Humna naannoo sanaatiin rakkoo sanaaf furmaata kennuun akka hin danda'amne koomishina hooggansa sodaa balaa federaalaaf ibsuu isaanii kan beeksan itti gaafatamaan kun deeggarsa dabalataa argataa jiraachuu tuqanii jiru. Baqattootaaf itti gaafatama nyaata dhiyeessuu kan qabu mootummaadha kan jedhan obbo Muhammad naannoo isaaniitti kan argaman jaarmiyaaleen gargaarsaa kan sadarkaa addunyaa hojii gargaarsa namummaa irratti akka hirmaatan yaaliin godhamaa jiraachuu ibsaniiru. Rakkoon sun itti fufataanan uummanni walakkaa miiliyoonaa caalu kan naannoo sana rakkoo gargaarsa namummaa keessatti kufa yaaddoon jedhu jiraachuu obbo Muhammad ibsanii jiru. Dubbimaan adda bilisummaa uummataa Tigraay Geetaachoo Raddaa akka ibsanitti naannoo Oromiyaa irraa kanneen dhufaniif hidhattoota Oromiyaa naannoo Affaar turan irra haleellan hangi tokko raawwatamu amananii jiru. Bulchaan naannoo Affaar Awwal Arbaa sababni weerarri sun nurratti raawwatameef waraana naannoo Oromiyaa irraa dhufe simachuu keenyaan jedhanii amanu. Kun garuu dogoggora. Dhugaan isaa humnooti Itoophiyaa irraa adda nu baasuuf yaadamee kan raawwatedha jechuu isaanii Associated Pressiin ibsuusaa ni yaadatama. Tokkummaan mootummoota fixiinsa sanyii Itoophiyaa keessaa ittisuuf ibsa baase. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhimma ittisa yakkaa fixiinsa sanyiif gorsa addaa barreessaa UN kan ta'an Aliis Waayirimuu Naaritu Itoophiyaa keessatti hookarri gosaa hammaachuu fi dhiittaan mirga namoomaa Oromiyaa fi Tigraay dabalatee raawwatamaa jiru nu yaaddessee jechuun ibse. Gabaasaa maddeen garaagaraa Siraaj Sabaaf tuqinteesse. Tokkummaan mootummoota fixiinsa sanyii Itoophiyaa keessaa ittisuuf ibsa baaseetii jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma ittisa yakka fixiinsa sanyiif gorsa addaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Aliis Waayirimuu Naarituun Itoophiyaa keessatti hokkorri gosaa hammaachuu fi naannoo akka Tigraay, Affaar, Somaaliyaa, Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti seera namoomaa sadarkaa addunyaa fi seera mirga namoomaa irratti dhiittaa hamaan itti fufuu isaa kan isaan yaaddessu ta'uu ibsaniitii jiru. Dhaabbileen idil addunyaa yakka duguggaa sanyii Itoophiyaa keessatti raawwatamuun yaaddoo yeroo garaagaraatti ibsaatii jiru. Gorsituu olaantuu dhimma yakkaa duguggaa sanyii barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aliis Waayirimuu Naarituun hokkorri gosaa fi cabiinsa mirga namoomaa naannolee akka Tigraay, Oromiyaa, Affaar, Somaalee fi Amaaraa keessatti raawwatamaa jiru hammaataadha jechuun ibsiteetii jirti. Waraana naannoo Tigraay hordofee kan jedhan gorsituun addaa yakka fixiinsa sanyii gamtaa mootummootaa kun gabaasa dhiittaa mirga namaa hokkora humnaan gudeetti ijoollee loltummaaf filachuun nama jumlaan hidhuun gosa tokko irratti fuulleffatanii ajjechaa raawwachuun gareelee maraan raawwatame yoo jedhu yeroo ammaa immoo kutaalee biyyattii birootti illee babal'achuu dubbataniitii jiru. Tigraay keessa dhiittaan mirga namaa fi hokkorri akka dhaabbatuuf yaamicha gumiin mirga namoomaa dhiyeenya taasise irra kan deebi'an qondaallee olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsaawwan dubbii tuttuqaan kan hooggantoota siyaasaa olaanoo fi gareeleen hidhatan baasan akkasumas haasaa jibbiinsaa gama miidiyaa hawaasummaan raabsamuun muddama gosaa biyyattii keessatti hammeesse jechuun balaaleffataniitii jiru. Mirgi sabaa fi sablammootaa Itoophiyaa loogii siyaasaa malee eegamuun dirqama kan jedhe qondaallee olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun kanneen dhiittaa mirga namoomaaf itti gaafataman seeraan gaafatamuu akka qaban yaadachiisaniitii jiru. Ambaasaadder Samantaa Paawur namoota jajjaboo sadarkaa addunyaatti qabsoo Oromoon taasisaa turee fi har'as itti jiru cinaa dhaabbatan keessaa tokko ta'uun himame. Samantaa Paawur qabsoo uummanni Oromoo kan Oromoo Protest jedhamuun beekamu cinaa dhaabbataa kan turte yoo taatu qondaallituun tibba kana daawwannaa hojiif gara Finfinnee dhufaa jiraachuu sodaa keessoo mootummaatti uumaa akka jiru himamaa jira. Gabaasaa qindaa'eef Muhammad Fantaalle. Ambaasaadder Samantaa Paawur namoota jajjaboo sadarkaa addunyaatti qabsoo Oromoo taasisaa turee fi har'as itti jiru cinaa dhaabbatan keessaa tokko ta'uun himame. Dhimmoota yakka duguggaa sanyii dhala namaa irratti qorannoo bal'aa taasisuun kan beekaman Ambaasaadder Samantaa Paawur namoota bebbeekamoo sadarkaa addunyaatti fira qabsoo Oromoo ta'an keessaa isaan duraati jedhameera. Dhimmoota yakka namoomaa fi duguggaa sanyii dhala namaa irratti qorannoo taasisaniin badhaasa idil addunyaa kan argatan qorattuu fi falmituun mirga dhala namaa kun muuxannoo guddaa Yuugoslaaviyaa hanga Sudaan Daarfuritti yakkoota namoomaa uummata nagaa irratti raawwatamaa ture qorachuu fi abbootii irree saaxiluudhaan beekamu.
tibba kana daawwannaa hojii gara Finfinnee dhufaa kan jiran qondaalli mootummaa Ameerikaatuun miidiyaalee fi dabballoonni sirna mootummaa bilxiginnaa ejjennoo qondaala Ameerikaa kana waan beekaniif sodaa fi naasuudhaan jeeqamaa jiraachuun isaanii mul'ataa jiras jedhameera. Diddaa uummata Oromoo Protest jedhamuun beekamu waggaa jaan har'aa eegalee walitti fufiinsan taasifamee fi sirna wayyaanee jilbiifachiise cinaa dhaabbachaa kan turan Ambaasaadder Samantaa Paawer qorattuu fi falmituu mirga namoomaa michuu qabsoo Oromoo ta'uu ergaawwan isaan dabarsaa turan irraa yaadachuun kan danda'amudha. Keessattuu diddaa karaa nagaa uummanni Oromoo taasisaa ture keessatti tarkaanfii waraanni mootummaa fudhachaa ture mormuun Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman mootummaa Itoophiyaa akeekkachiisaa kan turanii fi qabsoo Oromoo irratti hubannoo gahaa kan qaban ta'uun ni beekama. Oduu keenya xumuraatiin reeffi namoota 40 qarqara bishaanii naannoo daangaa Tigraay fi Suudaan irratti argamuun dhagayame. Oduma wal qabateen naannichatti daawwannaa hojii taasisaa kan jiran Ambaasaadder Samantaa Paawer gocha suukanneessaa kana balaaleffatanii jiru. Reeffi namoota 40 haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuun gataman qarqara bishaanii naannoo daangaa Tigraay fi Suudaan irratti argamuu isaa Associated Press gabaasee jira. Reeffi namoota 40 caalanii bifa suukanneessaa ta'een ajjeefaman naannoo daangaa Tigraay fi Suudaan qarqara laga Takkazeetti argame kan jedhe gabaasni Associated Press. Kanneen ajjeefaman kunneen dhalattoota Tigraay ta'uu danda'us jedheeti jira. Dabalataanis namoonni kun rasaasaan kan rukutamanii fi gariin isaanii ammoo harka dugda duubatti hidhamanii ajjeefamuu isaanii qondaalota Suudaan naannoo kutaa Kasalaa wabeeffachuun kan gabaase yoo ta'u, aangaa'onni naannichaa qorannoo dabalataa taasisaa jiraachuun isaanii eeree jira. Bifuma wal fakkaatuun naannichatti daawwannaa hojii taasisaa kan jiran Ambaasaadder Samantaa Paawer ajjechaa kana gocha suukanneessaa fi rifaasisaa ta'eedha jechuun balaaleffatanii jiru. Qondaalli olaantuun mootummaa Ameerikaatuun mooraa baqattoota Tigraay kan baha Suudaan keessatti argamullee daawwachuu isaanii tuqanii karaan gargaarsaa akka saaqamuu fi qaamoleen hunduu waraana dhaabuudhaan dhumaatii dabalataa hambisuuf akka hojjetan waamicha dhiheessanii jiru. Yeroo dhihoo asitti hidhaa fi ajjechaan jumlaa Itoophiyaa keessatti babal'atee kan itti fufe ta'uu maddeen oduu garaagaraa gabaasaa jiran. Guyyoota dabran to'annoo humnoota Amaaraa jala kan jirtu magaalaa Humaraa fi naannoo isheetti ajjechaan ilmaan Tigraay irratti xiyyeeffate raawwatamaa jiraachuu gabaasaaleen himaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Tolee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun idilee galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma oduu dubbisuun isin faana tan turtan Na'imaa Umarii gama ogummaa kaameeraa fi gulaalli suursagaatiin Tuujii Muhammad nufaana ture. Qophiilee OMN tanneen afanii waliin turtii gaarii.